لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إن شاء الله بكنتي أما إتي أرقم نكوني قرنا جمع أنا ندي جبي ganda buusaa naannoo guumaa jedhamtu jechuudha. Naannoo guumaa jedhamtutti argamna. Ciida jechuudha bara 1446 ilaalchifte jechuudha. TV'n Hamilton naannoo kana dhufee ilaaluutti jira, daawwachuutti jira. Sababaan naannoo kana inni dhufeef immoo maali yoo jenne Qur'aanni Rabbii asitti waggoota 23 ol asitti qaraamaa turuusaa odeeffannoon baay'ee waan jiruuf TV'n Hamiltonis kana duukoma bu'ee dhufee naannoo kana qophatee as jira. Ummata isaa ilaaluutti jira, ummata isaa dubbisuufi jira. Kanaaf sagantaan ciidaa sababa godhachuudhaan madrasaa guddaa afaan garaagaraa namoonni afaan garaagaraa haasa'an as keessatti jechuudha Qur'aana Rabbii bareedaa kana ahkaama bareedaadhaan sirriitti akka qara'aa jiran TV'n Hamilton kana odeeffannoo fudhatee ilaaluutti jira, hordofuutti jira. Kanaaf insha Allahu ta'ala ummanni kan keenya jechuudha darasaa hedduun dhiiraa fi dubartiidhaan akka Qur'aana Rabbii qara'aa jiru beekamaadha. Sheekni Qur'aana kana asitti qara'aa isaa jiran Sheekh Muktar Muhammad Nur Mustafa beekamaa akka ta'e naannoo kanatti jechuudha seenaan isaaniin hin dagatu. Gara fuulduraattis insha Allah Qur'aan Rabbii akkuma qara'amaa ture gara fuulduraattis ni qara'ama ni eebbisiisa gara fuulduraattis insha Allahu ta'ala. Kanaaf sagantaa bareedaa kanatti seenuudhaaf deemaa jirra. Ummata gaggaarii, ummata nama jaallatu, ummata jechuudha nama kabaju, ummata jechuudha naannoo ganda buusaa naannoo guumaa jedhamtu kana jiraatu jechuudha jara dubbisuudhaaf jara bira jirra amma insha Allahu ta'ala sagantaa bareedaa mi'aawaa fi akka nama hawwatutti seenuudhaaf insha Allahu ta'ala mee yoo Rahmaan jedhe jechuudha Rabbiin haa gargaaru. Oduuf odeeffannoo naannoo kana jechuudha kan nuuf dhiyeessu Toofiq Abbaa Milkiiti maasha Allahu ta'ala oduuf odeeffannoo jechuudha gaazexessaa Toofiq. Allahu akbar. Hordoftoota amantaa Islaamaa hunda keessan baga ayyaana Idil Adhaa bara Hijiraa 1446 nagaan keessan isiniin jennaan. Ayyaana Idil Adhaa bara kanaa sababeeffachuun ganda buusaa keessatti waan qindeeffanne qabna. Duuka bu'aan nu hordofan ammoo dhaamsa keenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa isin gaafachuus hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaaf bakka jirtan maratti isin haadha qabu jenna. Sa'aatii kanarraa kaasnee yaadaan gara godina Jimmaa aanaa Dhiigibee ganda buusaa geessinee waan qindeeffanne tokko isin daawwachiisnaa. Yaadaaf qalbiin keessan nu waliin haa ta'uun dhaamsa keenya. Godina Jimmaa aanaa Dhiigibee keessatti masjiidni Jumaa 222 ol beekamtii majlisaatiin ijaaramanii tajaajila kennaa jiraachuu itti gaafatamaan mana maree dhimmoota Islaamummaa aanaa Dhiigibee Sheekh Muktar Sheekh Muhammad Nur himanii jiru. Aanichatti masjiidotaan alattis madrasaan 50 ol beekamtii majlisaatiin ijaaramuun barattoota hedduuf beekumsa ilmiitiin bocanii baasaa jiraachuus ija keenyaan agarree dinqisiifannee jirra. Yeroo ammaa kana madrasaan akka aanichaatti beekamtii fi barattoota hedduun faayamee jiru tokko filannee seenaa gabaabduu isin biraan keenya nu waliin akka daawwattanu affeeramtanii jirtu. Aanaa Dhiigibee ganda buusaa keessatti madrasaan Sheekh Muktar Sheekh Muhammad Nur godinaalee Oromiyaa mara keessaa barattoota 1000 ol simachuun barsiisaa jiraachuus iyyafanneerra. Oromiyaan alattis godinaaleen naannolee akka Sidaamaa, Hawaasaa fi godina Alaabaattis barattoonni jiraachuu
iyyafanneerraam. Barsiisaan madarasaa kanaa Sheek Muktaar gara fuula duraa yoo rabbiin nu gargaare madarasaa kana kolleejjiitti guddisuu yaalaa jiraachuus himanii jiru. Akka maddee odeeffannoo keenyaa yerootti madarasaan seena qabeessi kun erga hundeeffamee turtii waggaa 23 lakkoofsisuun bakka beekumsi ilmii waraabamu ta'e galmee seenaa irratti galmaa'ee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 irraa eegalee hanga ammaatti barattoota lakkoofsaan hedduu ta'an barsiisuun ilma beekamaa fi beekamaa biyyattiif gumaachaa jira. Dhimmoota amantaa irratti kan dadhabee kan hin jenne barsiisaan madarasichaa fi itti gaafatamaan mana maree dhimmoota islaamummaa aanichaa Sheek Muktaar turtii waggaa 23 keessatti bu'aa ba'iiwwan hedduu dabarsinee as geenye jirras jedhu. Bara bulchiinsa wayyaanee keessatti doorsifamuu hanga hidhamuutti kan ga'an Sheek Muktaar bakka amma jiran kana ga'uudhaaf aarsaa gurguddaa kaffalaa akka turanis madda odeeffannoo keenyaatti himanii jiru. Yeroo sanatti mootummaa abbaa irreetiin murtee balleessummaa qiraatii akka hin qaraasifne dhorkaa kaa'uun doorsifamaa akka turanis himuu kanneen bu'aa ba'iiwwan hedduu darbuun dhaloota kana barsiisnee asiin geenyeerra gara fuula duraas barattoota amantaa isaaniitti coollee ta'an oomishuus itti fufna jedhaniiru. Jaalatamummaa guddaa hawaasa Islaamaa biratti kan horatan Sheek Muktaar barattoota 1000 ol barsiisuun cinaattis haadholii 1000 ol akka gandichaatti sagantaa biraatiin barsiisaa akka jiranis odeeffannoon garasii nu dhaqqaban addeessu. Bu'uuruma kanaan ganda buusaa keessatti guyyaa irraa ayyaana idaa sababeeffachuun sagantaan guddaan qophaa'ee barattootaa fi keessummoota waliin kabajamaa jira. TV Namiltan sagantaa miidhagaa kanarratti argamuun qophicha karaa foddaa iskiriiniitiin hawaasa musliimaa maraaf dabarsaa jira. Oduu fi odeeffannoon madarsaa Sheek Muktaarii wal qabatu kanumaan goolamnee gara odeeffannoo itti aanutti tarkaanfanna. Abbaan qabeenyaa Oromoo gootichi ija barbadaa qabeenya qabu irratti hiixatee kennuu kan hin waakkanne Haaji Ahmad Sheekii barattoota madarsaa Sheek Muktaar ayyaana asitti dabarsaniif birrii 40,000 uduuriyyaan bitamee akka qalamu arjoome. Haaji Ahmad Sheekii abbaadhaasaa goota aannan dhiigibee biqilchitee biyyaaf gumaachite. Bara darbes barattoota ayyaana asitti dabarsaniif birrii 40,000 ol arjoomuun uduuriyyaan bitamee barattoota kanaaf akka qaalamu gargaarsa turuun yaadatama. Arjummaan nama kanaa kana qofaan hin dhaabbanne. Aannan dhiigibee biiroo majlisaa yeroo jalqabaatiif ijaarrachaa jirti. Kanuma irraa ka'uun bara darbes sagantaa biiroo majlisaa aannan dhiigibeetiif birrii 165 ol gargaarsa taasisaa turuunis seenaa isaa yaadatama. Bara kana gargaarsa biiroo majlisaa aanichaatiif birrii 150 kennuun aantummaa amantichaaf qabus mul'isee. Gargaarsa kamuu gaafatame arjoomuuf duubatti kan hin jenne Haaji Ahmad Sheekii umriin isaa nuuf haa dheeratu jennee waan irraaf qindeeffanne goolamna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtanii nu hordofuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Ayyaanni Idil Adhaa bara kana kan jaalalaa, kan rizqiif, kan milkii akka nuuf ta'u hawwaa Eid Mubaarak jennee qophii keenya goolamna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gaaffii hundee sadeen barachuun siidaa dirqama godhamtuu taate sun maali? Bisaa beekuudha, diinsaa beekuudha, nabiyyiisaa beekuudha, nabiyyiisaa beekuudha. Ammaas hundee sadeen sun gaaffii qabrii keessaati akkaan firraa hubachuudha, akkaan firraa hubachuudha. Gaaffii rabbiin kee eenyu? Rabbiin kiyya sadhamarraa na uume, rabbiin kiyya saniimaa saatiin na qananiise. Haqaan gabbaramaan tokkollee naaf hin taane isa malee, haqaan gabbaramaan tokkollee naaf hin taane isa malee. Gaaffii rabbiin kee jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa hoome maaliin beekta? Deebii aayata isaatii fi uumaa isaatii nan beeka, aayata isaatii fi uumaa isaatii nan beeka. Gaaffii aayata isaa akkamiin beekta? Biika akka halkaniitii fi akka guyyaatii, akka duudhaatii fi akka jiyaatii nan beeka, akka duudhaatii fi akka jiyaatii nan beeka. Gaaffii ragaan dubbii kanaa maali?
ربي ولا ناتيتي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون قافيه كان يتقنا مالي ديبي هالكني في قيانس أدوني جينينس ومجرين ربنا وبرسيس الراهي ومجرين ربنا وبرسيس الراهي أدو في جاف اللين سيودنا دا أدو في جاف اللين سيودنا دا ربي سانسنا وميف سيودا دا ربي سانسنا وميف سيودا دا ربي كفا قبرت يوتاتا جتشودا هي كان سادي ربي كفا قبرت taatan jechuudha hiikaan saati alhamdulillahi shukriin kan rabbiiti isa malee hin jiru mootiin akkasaati muhammad nu ergee kan nu qananiise kan ummata isaa hundarra guddise kan ummata isaa hundarra guddise isatti haa bu'u rahmanni rabbiiti alii isaatii fi ashaaba hundaatti alii isaatii fi ashaaba hundaatti amma kana booda kan nuti dubbannu diin keenya barachuuf namuu haa murannu diin keenya barachuuf namuu haa murannu diin ofii barachuun amrii waajibaati kan rabbirraa dhufee islaama hundaatti kan rabbirraa dhufee islaama hundaatti namni ofii hin beeyne kan beeku gaafata wallaaluu waan baaftuu jabaatee barata wallaaluu waan baaftuu jabaatee barata lakkisaa yaa dhiiroo maaliif ifattanii tokkumaa fi lamaan osoo barattanii tokkumaa fi lamaan osoo barattanii namni waa irraa baratan dachee cufa guute bilaashuma teessee nafsee kee goddaate bilaashuma teessee nafsee kee goddaate akkanumaan kaatee ibaadaa yoo goote ibaadaan keen taatu ofumaaf laffaate ibaadaan keen taatu ofumaaf laffaate sirraa hin gabaabsaa mee dubbii hinuma waan ati beektuunan misaala siif hima waan ati beektuunan misaala siif hima osoo hin bariin kaatee makiinaa yoo ofte matuma keetiifuu halaaka if goote matuma keetiifuu halaaka if goote kunoo akkasiin beektaa ibaadaallee gootu nama shartiin beeyneef ibaadaa waan taatu nama shartiin beeyneef ibaadaa waan taatu yaa obboleeyyan koo namuu jabaadhaadha dhiiraa fi dubartiin tawxiida baradha dhiiraa fi dubartiin tawxiida baradha alhamdulillahi galata rahmaanii iida keenya har'aa ittiin nu geenyaanii guyyaa gammachuuti guyyaa narraa kuni baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii maqaa keetiin tuqeen siif galchaa galataa nabiyyi kee irrattis buufadhee rahmataa ammallee galanni kan kee nutti akkaataa galanni kennumuu yaa abbaa rahmataa alhamdulillahi siin jenna yaa gooftaa tolaaf gargaarsa kennuuf goote akkaataa bu'aa hojii keenya nu garsiiftee jirta keessootti gammannee gammachuu jibbaata laphee nu dhahata hattaa gammachuuni baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii gammachuun ibsina maqaa isaa halkaafne faaruun kan isaatiin fitnu lakkoofne kunoo tola isaatiin bakka kana geenye ni galateeffannaa hokkuu deddeebifne alhamdulillahi rahiim yaa rahmaanii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii والله يا ربي كنت لك ترى سما قلما قهي كايون كينيا مرا يا دبر هدو ربو برديرا كانچن كما ترى وبا فني هرا وني كينيا يرا غمن ندوغاني باغما غمدان هندوم تكيسني غيا ايدا كيسم بغت كيسني غيا ايدا كيسم بغت كيسني حقي دا إلهي فموتين سميف لفا وني مرتسيتي يومو كمينفا sila karatafne ingarru kanafa yoomille inafu faarun kee hangafa ammasuma qofa faaga'u galanni baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii
maashaa Allah jennee barattoota keenyaan akkasiin gammaddan fuullarraa sin beennaa nus gammachuu keessan sinirraa qooddannaa yoo isin gammaddan nutilleen gammannaa gammachuu cufaatii guyyaanarraa kuni baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii bu'aa bayii baay'ee keessaa dabartanii beelas ta'ee deebuu hundaa dandeessanii rakkoodhaaf gidiraa mardandamattanii salphaattiin seenaa kanarra geessanii obsuun sabartanii kunoo as geessanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii ifaa jedhamaatee kaayyoo guddaa baattee qormaata jireenyaa hundaa injifattee meeqat karaatti hafee sibiraa rakkatee carraa akka kanaa hundi yoo margatee gubuun isa dhooftee kan karaa tambiftee obboleewwan meeqaa garaansaa gubatee maatiin isawwanii hawwiidhaan hafanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii kaayyoo galmaan keenyaaf kan taaraa turtanii boru nama taanaaf hedduu dhamaatanii ifaajii daddaatiin kuftanii kaatanii guyyaa narraa kunoo hunduma keessaniif guyyaa firii keessan itti argitanii guyyaa waan hojjettan itti gammaddanii guyyaa bashaatanii yaaddoo bitattanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii maatiin barattootaas maatiin xiqqaa guddaan warrattiin nu ga'uuf taatan lafee dugdaa kan nutti harcaaftan wanta qabdan hundaa kun firii keessanii isinillee gammadaa gammachuunis addaa maatiidhaa waliinii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii ulfaadhaa maatiin kabajamoon dhamaatii keessanii sin dagannu yoomuu ulfaadhaa maatiin kabajamoon dhamaatii keessanii sin dagannu yoomuu waliinaa gammannu gammachuu waliinii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii kan nuun jechaa turtan mucaa koo milkaa'ii bakka yaadde gahii gufuulleen sinnayin beekamii mul'adhu ittiin naaf milkaa'ii abdiin muratinii kaayyoo galmaan gahii rabbitu siif jira omaa yaaddayin narraan cinqaminii ni jira ilaahiin yaa rabbi naaf ta'ii sumaan kadhaafanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii alhamdulillaahi galata rahmaanii iida keenyarraa ittiin nu geenyaanii guyyaa gammachuuti guyyaa narraa kuni baagumaa gammaddan hundumti keessanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii walakkaansaa keessan unaddaa gammachuu maatiin hundi keessan martinuu gamlachuu ollaa keessan waliin koflanii taphachuu firaa faantee keessan illee dabalachuun marree shaashaa jechuun harruma guyyaanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii barsiisonni keenyaaf isin keessummoonni nuuf gammaduuf jecha warri nuuf dhuftanii fageenyaa kaataniis kan nuuf dirmattanii kan gammachuu keenya nurraa qooddattanis aarsaa meeqa gochuun kan nuuf argamtanis waa meeqa gootanii kan nuuf cinqamtanis gammadaa gammannee gammachuu waliinii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii ollaan keenya martii dhiiraa fi dubartiin kan alaa kan keessa bakkuma jirutti qooda irraa fudhaa bakka jirtanitti barattoonni keenya sabdii egereeti hundi addunyaadha gammachuun eeggatti namnummaan carraaqee hin hafuu karaatti imaanaa ta'uus narraan dagatinii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii isiniif hawwinaa nutis carraa gaarii jiraadhaa jireenya har'aaf burqananii
gufuu baay'ee jira fuuldura kee barii adda baasuu qabda daftee hin jarjarin obsa qabaachuudha kan furamuu marri kayrii si fakkaate sitti dhufaa sharriin adda baasii barii suuta qalbiidhaanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti geessanii guyyaa iida keessan bagatti geessanii isiniif haa ta'u bara milkaa'ina aara galfii waliin ammas badhaadhina bara hojii gaarii isiniif hawwina gammachuun jiraadha yoomuu mufatina gammachuun jiraadha yoomuu mufatina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. الله أكبر. أمامو وللون أجايبا كان نودياتو برتا صابر مفتاح برتا صابر مفتاح صابر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا جمع أنا نتيجي جندا بوسا أيانا إذا كان سيفتشون ولا لو بريد ذوق أبدي رفيرا. الله أكبر. السلام عليكم مسلمين هندمتو بيا كيسستة بيا على جرتو أيانا إذا الأدها كان كقبض مرتو بقى وقع جيني تكاف قدام مرتو بقى وقع جيني تكاف قدام مرتو waggaa hujjachuun xiqqoomitiin baraa kan wajjiniin turre ida waggaa har'aa meeqatu nu biraa deemee ganda akiraa rahmata haa godhuuf gooftaan rabbal aalaa rahmata haa godhuuf gooftaan rabbal aalaa. Nuyiif guyyaan hadhaa gammachuu addaati guyyaa addunyaarraa musliimoon hundumtii dirree irratti yaa'ee xiqqaaf guddaan marti iida isaa salaatee takbiirtaa jedhaati gara manaa galuu rabbiin zakkaraati gara manaa galuu rabbiin zakkaraati. Guyyaa rabbiin keenya nabi Ibraahimiin ilma kee jaallattu gorra ijennaaniin maal wayya ilma koo jedhee gaafateeni mucaanis hin dinne bar amri rahmaanii guutuu qabda jedhee jala gachiifnaanii yoonni irra kaa'u gorra'uuf billaanii hoolaa bakka buuse ilaahiin guddaanii achirraa jalqabee bar uduu hiyyaanii achirraa jalqabee bar uduu hiyyaanii. Har'oo akkamii sunnaan nabi Ibraahimii ulamaa gaafadhaa kan qaluu feetanii horii lubbuu qabdu kan malkii qabanii nagaa ta'uu qaba qaamni sii kulliini nagaa ta'uu qaba qaamni sii kulliini. Kan uduu yaa qaluuf qophii qabdan martuu niyyaa keessan hundaa siniif habareechuu sooressa waamtanii miskiina dagachuu dogongora akkasii rabbii nu haa oolchuu Allah bitaaf mirgaa yaadadhaa hundumtu Allah bitaaf mirgaa yaadadhaa hundumtu. Kan rabbii laaffisee fi dhaabes ardal arafaa mana rabbii guddaa sana bootaa khayriin isaa dirribaa milkiin guddaa argadhaa nagaadhaan nuuf galaa milkii guddaa argadhaa nagaadhaan nuuf galaa. Warri hajjaatan hunduu sinirraa haqee baluu qananiin biyya lafaa har'arraa ha'ee galuu hunduu akka deemnu daandii nuuf haa tolu hunduu akka deemnu daandii nuuf haa tolu. Keessummaa addaa qabna akkuma beektanii ayyaana keenya miidhagsuuf waan qaban guurratanii magaalaa miidhagduutii Finfinneerraa ka'anii daandii dheeraa imaluun nu gidduutti argamanii meemenaaf galateeffadhaa miidiyaa Hamiltanii meemenaaf galateeffadhaa miidiyaa Hamiltanii. Najiib Haji Jamaalii waraabaan Hamiltanii dhalataa ganda keenyaa dhiira jabaasanii tokkos bira jira gooddunyoon isaanii abbaa sagantaatii kunoo akkuma argitanii boodarran gaafadhee bara maqaa isaanii boodarran gaafadhee bara maqaa isaanii. Bakka isiniif maluu yoom takkaa teessanii ijaaf gurra keenya bakka nuuf buutanii addunyaa mararraa naanna'aa turtanii akkam jedheen ibsaa galata keessanii akkam jedheen ibsaa galata keessanii. Hawaasa keessaniif aarsaa kaffaltanii baddaa fi gammoojjii tulluu yaabbattanii dhimma diinii irratti hojjetaa turtanii raamaan hagaffaluu jazaa kan keessanii har'as waliin jirraa kunoo yoo laaltanii har'as waliin jirraa kunoo yoo laaltanii. Godina Jimmaa jirraa biyya dammaaf aananii aanaa dhiigibeeti iddoon amma jirtanii biyya ulamaan hedduun keessaa nuuf biqilanii ilmii barsiisuu irratti umurii isaanii fixanii ilmii barsiisuu irratti umurii isaanii fixanii. Fakkeenyan siif kaasaa ilmiin asii kuni Shee Muktaar Shee Mahammad Nuur inni guumaa suni waggaa 23 ol ergii jalqabanii waggaa 23 ol ergii jalqabanii.
darasoonni hedduun fageenyarraa ka'anii kafaadhaaf sidaamaa alaabaa gadiin isaanii afaan oromoodhaa cirumaan beekanii saba garaa garaa walitti qabanii loogaa adda addaatiin barsiisaa turanii mee gammachuu kana maaliin ibsattanii mee gammachuu kana maaliin ibsattanii alhamdulillahi yaa rabbi sin faarsaa aanaan na dhiigibee qabdi waan addaasaa innis maal yoo jettan xiqqoo siniin kaasaa innis maal yoo jettan xiqqoo siniin kaasaa dhiiraaf durbaan kunoo masiyatti yaa'u tawhiida baratu yeruma hundaa'u baay'ina haadholii ijoollee dubaraa uffannaan jiraatu bar nama mararaa ilmii barataaru xiqqaaf guddaan jira ilmii barataaru xiqqaaf guddaan jira baay'eedha jaallatu kidmaa masiilaadha keessummaa hubaraa warri dargaggoodha masiila guutanii salaatu jam'iidhaan masiila guutanii salaatu jam'iidhaan dhagahi dargaggoo atis dargaggeetti jiruun addunyaadha barlibsuu ijaati guyyaa duunuun beennu yaa akhi yaa ukti guyyaa duunuun beennu yaa akhi yaa ukti guyyaan kun qaaliidhaan bar naman eegu dhaabbatee gamnatu faana kaata farda collee yaabbatee qur'aana qara'ii khayrii dalagadhu waan rabbi jaallatuun isatti dhiyaadhu jamaa'atti deemii hiryaallee filadhu masiiratti deemii harka wal qabadhu masiiratti deemii harka wal qabadhu mee xiqqoon dubbadhaa faayidaa qur'aanaa baay'ee sin dheeressu errumaan dubbadhaa qur'aanni ifaadha kan duniyaaf aakiraa yaa kalaama rabbii caalaa waa hundarraa maaltu ittiin qixxaata addunyaa kanarraa maaltu ittiin qixxaata addunyaa kanarraa rabbii nuun jedha qur'aana keessatti walaqada yassarnaa nuun jedha dhugaatti qur'aana kanarraa barlaafne jirraati baradhaa barsiisaa obbolaa obboleetti baradhaa barsiisaa obbolaa obboleetti guutuu hirruun qabne kalaama rabbichaa addunyaan sin ibsuuf barnan dhabeem jecha wanta dhufaa darbaa hundaaf kan dhaabbatu jecha dogongoraa keessatti nagartu addunyaarran jiru kan isaan qixxaatu addunyaarran jiru kan isaan qixxaatu isaan barkan borsi'iif shafa'aa dhaabbatu yoo har'a baratte qofaa kun hundi isaatu yoo har'a baratte qofaa kun hundi isaatu barri dargaggummaa umrii abiddaati hundumtuu si waama adda baafadhu ati mul'ata qabaadhu ittiin ta'in jaama sitti miidhagee hundumtuu si waama sitti miidhagee hundumtuu si waama wanti calanqisu hundi warqii miti wama ijaan argatti duukaan fiigin ati miidhaa faayidaasaa adda baafadhuuti yoo sitti milkooftaa duniyaaf aakiraatti yoo sitti milkooftaa duniyaaf aakiraatti waan baay'ee dubbadhees yeroo sin dheeressu rabbiin waggaa gahee walluhaa agarsiisu rabbiin waggaan gahee walluhaa agarsiisu hadhaaf hola koo asitti gabaabsu dogongora kiyyaaf awfiinaaf jedhaati maqaa koo feetan saabir miftaahiiti mucaadhuma keessan dhalataa asiiti barnootarran jira ilmiis qaraa'aati nafsiyyaa kanatu xiqqoonaan taphatti duniyaaf aakiraatti akka milkaa'utti du'aa inaaf fadhaa hadraa hundumti ayyaana baranaa kan milkii nuuf ta'u inni baranaan nu gahe kan dhufuun nu haa ga'u inni baranaan nu gahe kan dhufuun nu haa ga'u hijiraa 1446 Eid Mubarak ayyaana gaarii bismillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd ordoftoonni amantaa muslimaa hundinuu kan dhiiraa kan ginnootaa jechuudha kan addunyaarra jirtan kan sagaleen keenya isin bira ga'u kan nu daawwattan kan sagalee keenya mass meediyaa hawaasaa hundaanuu kan dhaggeeffattan baga ayyaana Eid al-Adhaa kan bara 1446 isin gahee jecha kanumatti aansuudhaan ciidni sunnaadha sunnaa rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbiitu salaatanii ummata isaa salaachisee ummanni sahaabaa taabi'ootaa walirraa naqqalaa dhufanii seera danuusaa qabaa seera sanaa beekamaadha silumaayyoo jechuudha seera sana keessaa tokko yoo rabbi jedhe jechaadha uduhiyyaa qaluudha uduhiyyaan sunnaa nabiyullah ibraahimii rabbiin nabiyullah ibraahimiini ilma kan kee qali jedheeni jechaadha jennaan nabiyullah ibraahim ilma isaa mari'achiisee awwaan akkanaan argee minamaanan argee kanan si gorra'u yaa ilma kan koo jedhe yaa ilma kan koo kanin si gorra'uun arge jedhee ilma isaa haasofsiisee jennaan ilmi isaa sunis jechaadha yaa abbaa kan koo ajaja rabbii kan keetii waan rabbiin si ajaje guutii yoo rabbiin fedhee anis nan obsaa siifan gorra'amaa jedhee jennaan abbaan jechaadha ilma isaa Ibraahim ilma isaa gorra'ee jechaadha ilma isaa gorra'ee gizeenni gorra'eedha jedhee ol jedhu hoolaa rabbiin gidduu buusee
billaadhaaf harka Ibraahim gidduu hoolaa buuseennaan hoolaan gorra'ame. Kanarraa wanti nu argannu rabbiin garbicha isaa waan barbaadeen fatana. Wanti nu kanarraa fudhannu yaa hawaasa muslimaa jechaadha. Rabbiin nabiyyi isaa Ibraahimiin ilma kan kee gorra'ii jedhee fitnaan tokko isa kanaa jechaadha. Fitnaa sana keessatti utuu kufeetii maal ta'a? Utuu fitnaa sana dabarfachuu dadhabeetii maal ta'a? Nabiyyiin isaa Ibraahimii jechuudha. Isa kana gamaggamaa qalbii keenyatti yaadaa jechaadha. Waan uduhiyyaas akka sunnaa ta'e akka barbaachisaa ta'e qalbiitti qabataa. Nutiin kun immoo fitnaa rabbiin nu fatanaaru hunda ilmoodhaanis nu fatanee jira. Rabbiin ilmoo nuu kenne jechaadha. Rabbiin qur'aana isaa keessatti gidee dubbatu innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. Ilmoon kan keessanis horiin kan keessan wantin horii isinii kenneef wantin ilmoo isinii kenneef isin fatanee isin laaluudhaafi isin mokkoree isin laaluudhaafi akka isin mokkoroo keessatti kuftan fatanaa kana keessatti kuftanuuf akka isin ceetanu isin laaluudhaafan rabbiin nuun jedhaa jechaadha. Ibraahim ilma isaa gorra'e, ilma umrii dullumaatiin argate gorra'e. Nutiin kun immoo rabbiin ilmoo nuu kenne kana salaatumaa hin dammaskinaa nuti. Amma hadhaan kana utuu fitnaan akkanaa jiraatee ilma kan kee gorra'i rabbi nuun jedhe nutiin kun jechuudha hin mala ta'e alaa wajhil fardi wa taqdiir. Otoo hin mala ta'e jechuudha hadha ilma kan kee gorra'i nuun jedhe rabbiin ilma keenya hin gorraanaayi. Inni kun gaafii nuufa ta'u jechaadha. Ilma keenya hin gorraanaayi. Gorra'uun moo baannaanooyi. Ajaja rabbiyo maal goone ajaja rabbiitti bulleerrammoo ajaja rabbii faallessine. Kanaafuu hadhaan kana isa ilma kan kee gorra'uu dhiisii baay'een ilma namaadha jechaadha. Ilma isaa qur'aana hin qaraasifatu, shari'aan barsiifatu, arkaana islaaminaan barsiisu, arkaana imaanaan barsiisu, salaataa hin kaasu jechuudha. Salaatiin jedhuun salaataa hin kaasu ilma isaa jechuudha. Namni colleedha jedhamu akkuma yeroo hunda irra deddeebi'ee haasa'u namni colleedha jedhamu jechaadha beeytee. Ofii masjida dhaqee salaataa yoo colleedha jedhamee deebi'ee ilma isaatiin ka'ii salaateedha manatti jechaadha. Ilma isaa kaasee fudhatee masjida hin dhaqu jechaadha. Ilma isaa kaasee fudhatee masjida hin dhaqu. Inni xiqqoo isa wayyaa qabu jechuudha. Inni kaan immoo annama tawxiidaati jedha, annama muslimaati jedha, annama diiniiti jedha, an koree masjidaati jedha, an imaama masjidaati jedha, an aalima biyya qaraasisu jedha, biyyi isaa aalima isaan jedha, ilmi isaa faajira jechaadha. Ilmaan isaa faajira, ilmaan isaa durriyyeedha jechaadha. Dubartiinis ammutanaqqibaata. Dubartii muslimaati niqaaban keeyadhaa ajaja rasuula rabbiin hojiirra oolcha jetti intalli siin salaattu gurbaan siin salaatu intalli sii masjidatti deemtee diiniin barattu gurbaan sii masjidatti deemee diiniin baratu jechuudha. Ilma isaa mujrima jechaadha qallaba jechaadha. Ilma isaa mujrima qallaba jechaadha. Ilma isaa mujrima duurriyyee jechaadha midhaan nyaachisa jechaadha. Ilma isaan gorsu jechuudha. Ilma isaan gorsu. Rabbiin Nabiyullah Ibraahimiin ilma kan kee gorra'i jennaan ilma isaa gorra'i jechaadha. Rabbiin waame jechuudha yaa Ibraahim jedhe. Ajaja kan koo hojiirra oolchiteetta minaaman si agarsiises dhugumeessiteetta ansifatanuudhaafanii si mokkoruudhaafan jedhe jechaadha Rabbiin Nabiyullah Ibraahimiin jechuudha. Nummoo fatanaa ilmaan qacoodhaan rukutuu fatanaa ilmaan salaata subhiitii kaasu fatanaa ilmaan barsiifachuu keessatti kufne nummoo ce'uu dadhabne yaa hawaasa muslimaa addunyaa irra jirru jechaadha. Addunyaa irra jiru jechuudha. Meesa kana bareechinee haa ilaallu jechuudha. Ilaagee akka jedhu Oromoon jechuudha. Taaziyaa ofii taaziyaa namaa dhaqanii kan ofii keessa bu'anidha. Taaziyaa du'a jechuudha namaa dhaqanii kan ofii keessa bu'an. Ayyaana jechaadha ciidal adhaa haasa'aa dhaqnee sunnaa rasuula rabbii sunnaa ergamaa isaa achirratti labsaa dhaqnee waa Ibraahim dubbannee keessoo kan keenyatti galle jechaadha. Keessoo kan keenyatti gallame jechaadha. Ilma isaa gorra'e nabiyyiin isaa Ibraahim jechaadha. Nummoo ilmaan kan keenya wajjiniin akkamitti jirra? Diini rabbii kanaaf akkamitti jirra? Ilmaan keenya durbaa shamarran gadhiifamaadha jechaadha. Qullaayaa jechuudha. Ijaabatti nuuf fiftanuu qullaayaa. Rabbiin nabiyyii isaatiin Rabbiin nabiyyi isaatti jechuudha alayhi salaatu wassalaam qur'aanatti buusee yaa ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يديشان يا نبي كان كو دبرتي مسلماتي بجول دربا كان كيتيف دبرتي كان كيتين جلبابا أفدا جدين جدي ربين آية كان كيستي واي جلبابا لا دبتي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يدي ربين كان كيت دبرتي مسلماتاني يوس بيكماني دوريوني كشلبون اللي قالتين كن قالتي ofeegdu hajjabattee deemaartii duurriyyummaan qabdu yennaan ittiin dhihaatanuu jedhee rabbiin faayidaa isaallee addunyaa irratti illee waan fayyadu jechuudha duurriyyoonni illee jiran si'atanu duurriyyoonni illee hin fedhanuu jedhe jechaadha. Kanaan kana
hadhaan kana mana shayikhii keessa jechaadha mana imaamaa keessa mana caalimaa keessa ijoolleen isaa durbaan qullaa yaa'a jechaadha qullaa ajnabiyyaadhaan wal makatee gabaa deemaa madrasaa deemaa boota adda addaa deema jechuudha hawaasni muslimaa hijaabatti dhimma hin kennu jechaadha haajaa ittiin kennu gurra ittiin kennu jechuudha kanaafuuyyuu jalbaaba jechuun كما قال ابن حزم الجلباب ما يغطي جميع الجسم لا بعضه كما قال ابن حزم رحمه الله جلباب جتون وان جسمي هنده حقوق جد وان جسمي هنده حقوق ملي غري جسمي حقوق غري ملچوهن قبو جد يچار kanaafuu kun fatanaadha nama fatanaa ijoollee isaa uffisuu dadhabee dargaggoosaa qullaa deema dargaggoon kan kee qullaa deema dargaggoon kan kee uffata uffatee hin deemu dargaggoon kan kee salaatu kashilabbeedha mataa jechuudha rasuul rabbiidha alayhi salaatu wassalaam sabiyyii wayii arganii rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam gariin mataa haadamee gariin mataasaa hin dhiifame hin haadamne tokko ta'ee jechaadha rasuul rabbii arganii yookiin hundinuu hama garfamu yookiin hundinuu haadamu jedhe rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam ijoolleen nama muslimaa ijoolleen nama tawhiidaa hadhaan kana mataa farra zeedime jechuudha haqiiqaan tawhiidaa nuun galle jechuudha haqiiqaan diinii isliminnaa nuun galle jechuudha diinii isliminnaa harkatti baasuu duwwaa ta'e jechuudha عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الرجل إسلامه ilmina maadaa yoo isliminnaasaa tolche yoo isliminnaasaa tolche jedhan rasuulleen abaa hurayraan jechaadha riwaaya bukhaariiti ilmina maadaa yoo isliminnaasaa tolche isliminnaa tolchuun nutti hirkifame jechuudha isliminnaa tolchuun numatti kenname nama biraatti hin kennamne isliminnaa namni tolfatu suma qe'ee kan kee namni tolfatu suma ilmaan kan kee namni tolfatu suma jechuudha gaafa ilmi namaadhaa isliminnaa isaa tolfateedhaan rasuulli isliminnaa isaa tolfachuun ikhlaasa qabaachuu shari'aa hordofuudha jedha gaafa sana fa kullu hasanatin ya'maluhaa hojiin hojjetu hundisaatu wanti khayri jedhame hundisaatu iyyuu kutibat lahu bi'ashri amsaalihaa kudhaniin deebi'aaf jedhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam kudhaniin katabamaaf jedhan jechuudha إلى 700 ضعيف أما درب دب تربات ربي سي كتب إلى قال جلان ساكونني جل جتال فكل سيئة يعملها همتونة موهجتو كتبت له سيئة واحدة همتو تكتي تاتي سي كتبم تير رسول ربي عليه الصلاة والسلام كماني إسلامنا حقيقة أيوك أبانة إسلامنا حقيقة أيوك أبانة أركت باسا دوات أوبانة كنا إسلامنا حقيقة أنو برباتي سيا أبوليان إيمان يا أبوليان مسلم هذا يشوف بربادة سمي ما نبالان ما شاء الله من أنيا كون كانوا متشلو كفنيا تشيلاله ما شاء الله بارك الله فيك ملك تعلق لا كفنيا كون كان من نجاروس هو تمالنو ملك تعلق مالن ما شاء الله ننسم ملك تعلق ما شاء الله كان هذا رسالة مالتهم تشيلاله بتشجرلهم استكتربت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوتي شو بيتا شين أوتي تقعد مويو عرفونا يشيد مويو ودوبيتو بيانا كوما أو دبل شيء جتابة تابة شيء وشو ودوا شو تابة شيء دوبيتو بيانا قرآننا يشيتونه تقرابة قرآنو كم شيء قرآننا يشيتونه خالق وقلته بتنوچنه أرچيتوچ خالق وقلته بتنوچنه أرچيتوچ قرآننا حديثنا نوچنه أرچيتوچ قرآننا حديثنا نوچنه أرچيتوچ إبرونا كوتونون إبرون كيچوچيه إبرونا كوتونون إبرون كيچوچيه إبرونا كوتونوچ إبرون كيچوچيه إمرونا خالقو إمرونا به قرآن قريتاشو أمو مغاتنونا إمرونا به إمرون دنه دنيوچنو آخروچنو إمرون دنه دنيوچنو آخروچنو إمرونا به قرآن gwaaddanyu amo mogatenona buuchi buuchache qur'aane gwaaddanyu amo mogatenona buuchi buuchache qur'aano qaribet asho biqiti gaatena melaikena o abro chawa eche bono shimona kekki ibomona kekkiyanne duniyocha tashalliga qarto nene i qur'aano wa i echotune i woye geenotune i woye jaarsotune i woye dammi igetone dammi jannatoch kaaliq wana qolle igijihe jannatocha kaaliqin qolle i qur'aano gato kaaliqin bi qolle gaatena bare asontune ga kaaliq ajiye qur'aano tune gaatena biichi kalamo bitene qoroch qayache gatone qur'aano qarbote no macena ote qur'aano qarbote no macena ote qur'aano gato muslimen ochi bekkone qur'aano gato muslimen ochi bekkone qur'aano qaribet asho gato duniyocheno akhirocheno imrona betone no macena ote antachi no waye betin au waye ittisi hini boto imarre ko waye ittisi qur'aano ittisi qare mo ittisi wadde so betyabe ebare tachi gwango itte gwango wadde gwango na itte yibate qare moch
hini gawe qur'ano beetone gedo ta qorochi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qur'ana asi baqa eddo bareddu da qur'ana eddo hinni kunis eddo qara'amu kana qur'ana bareddu jira jechuufani afani sanbadan danda'u ani kafaadhaan dhufe biyya bongaadhaan dhufe amantaa koo addaa ture durimmoo kiristiyaanaa keessan ture jechuudha achi baay'ee asallamee dhufee hanga asii ga'een jira qur'aana baaseetiin jira jechuudha baqa akkasumaan asumatti kotta qara'aa jechuufani qur'aana bareedduu as jira jechuudha barbaadeetan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اسلمنا سيني ما تنسى عند كريستانا اسلمنا كسينين أستر في قرآن جمري أما شفيرة إيرا مرسال ما فيك سبؤ الرجرا قرآن برو الرجرا دعاء كردافي يوربي لك النبي جرا قلي جيرو ما تسال أكا اسلمنا سينا نوف دعائنا كرتمو في إن شاء الله تعالى أمس وان أجائباتي أكما تفهمنا تجرى مدرسة أسيتي كم براتنو يجورا أكما دران سكنتا كان رتسني كاسو في حالتي أفان كرا كراتو أسكي ستيرغم سنكيسا هواسرا كان لفه جيجورا براتان كوني أفان سدامنيا هاسا أفان سدام هاسا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم مغنو أترغلت الله أفسوتك دافر قرآننا حديثا أفسوتك دافر قرآننا حديثا حلالنا كبو حلال فشته حلالني هرانو من كبرا حلالني هرانو من كبرا دانتني هرانو الدنيا والآخرة دانتني هرانو الدنيا والآخرة قرآن جالي مموت بكرو دي بورسانو قرآن جالي مموت بكرو دي بورسانو مغدو قرآن قرآ هريرو قبرت جدو لم ملائكة البواجي شيت دغانوتي قرآن مغني اقالي الببي فينه شفاعة وينم غيرتو إكي مغنو لدو أرارسانوسي مغنو نو حكوين منشو جنتوني منو عليني أسي ورانوسي أفي قرآن يا إسلامانك بدي أسترسون كنكوه قرآن يا إسلامينك ما استوتيتوه قرآن يا إسلامينك تعبي جوتيوه الحمد لله رب العالمين إسلام سنكوه ما شاء الله أما سي برتا أجايبات كتنا برجرا إن سي أفان سداما هاسا أما مو إن مو شرا مكاساتي في هاي ساتو كتو كمينو فاسا مكان كن كين ماش أورمنيا ندندسة أورمنيا تجلم ما شاء الله منين يا تجلم سدامنيا ما شاء الله بارك الله أمانيا سا تجلم أرى شكرا لله مش استيبا سدامنيا استيبال maganu hawalle lishinemo mitukume tunashole diro lana le kibara hawalle maganu idal arafa lishinemo ani damo hawasin damo qur'anu ni damo kovichi jimma ana gibennati busani na damo ka damo te kovichi qur'anu no karamanu tonne qur'anu te karamanu damo te kan gobba damo te mitu rafo mordino متر اللي في توتنا رفو مردينو دكا دامو تكويجو مغانو غلطو سلي افو مشيما قرانا اكوي مفهمو شيما جميتنا شيدنو اكوي يمم الله يا رب العالمين الله يا رحمن اغري سينك ولو ريني غباتني تجوتي كتابك يا مبررا الله وجنة دنجو مالو سرا أنا قد نو وريد يا مني هيكو قاه إلهي لو سيرو مكره دينو إدن جمع مرارو كلاي غفور يا رحمن
بشائك دنشات جوبت إنه وأمون قلاوي أكيرا كافو أكيرا نابتين ففون كنكلافو روتين ميكدي أكيرا كافو أكيرا كافو الله يا الله الله يا ربنا الله يا الله الله يا ربنا تقبل صلاتنا واسجدور عيوبنا تقبل صلاتنا واسجدور عيوبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله على علم وتجي متو مغناتي محمد الفاجو سوق من جسيدي كرغو إيمانسا رحيم رحمتي حلالنا أرنجي كلانكون كلا مسلمات سنون كهرا دين الحمد لله دين الإسلام كا الله دي باتنو دين النوسكيو جنة دي أنو منشم نوسكيا هل من جوراني أركان الإسلام أنت نافطاني أركان الإسلام أنت نافطاني حلالنا أرنجي كلانكون كلا كلانكون كلا مسلمات سنون كهرا دين الحمد لله دين الإسلام كا الله دي باتنو دين النوسكيو جنة دي أنو منشم نوسكيا هل من جوراني أركان الإسلام أنت نافطاني أركان الإسلام أنت نافطاني وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا العرفة شو متوكم شولة تبى لانا شولكيا أول ما قالوا إلى شيء يمو أني سراج شنبه الله أكبر الله أكبر الله سراج شنبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر متى دري ولا لوكوتي واي قرآناتي قال أني كان كيتي يا ربي سين فارسا كنوف كنتي قرآنا في حديثا بؤورا جرينيا كجيل شاها واسا مركنيسا حقادر دبمسيسا مركنيسا حقادر دبمسيسا namni diin barate isaaf tolte carraan milkiidhaan jiraata yeroo isaa maraa gammachuudha qabaa duniyaa wal aakiraa gammachuudha qabaa duniyaa wal aakiraa saahibni qur'aanaa takkaa yoom kasaaraa ganda aakiraattis jannataan boohaaraa yaa qur'aana rabbii dadhabsiisaa guddaa ol aanaa kan hin qabne gadda qajeelfama dhugaa daandilee tawhiidaa qajeelfama dhugaa daandilee tawhiidaa دنيا فاكرات كان قبو فايدة الحمد لله يا ربي فارفمتي إسلاما نقوتي كان نفلتي كجيل فما جيروف قرآنا نفلتي قرآنا نوفيفسي وانتفكاتي قرآنا نوفيفسي وانتفكاتي حقاف باطل لسان الدباتي يا نمني قرآنا فديسا قراتي ملكي دنيا كرانو مبدا فمتي ملكي دنيا فاكرانو مبدا فمتي يا نما قرآنا ربي دبسي kan ijaaf gurra isaa dhugaa agarsiisee kan qalbii isaa dhugaa dhandhamsiisee barumsa baratee kan dheebuu of baase barnama akkasii rabbitu milkeesse addunyaa faakiraa isa qanansiise si haa ga'u ergaan koo barattuuf barataan jabaadhuu baradhuu gosoota barnootaa dhaloonni si boodaa seenaaf si eeggata seenaa dhala darbee sirraa odeeffata jiruu fi jireenya sirraa waa barataa diinii fi dinagdee silaalee hojjeta wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أما موجة شورا سكنتا كان كنيا غير غولب بيت وان يهنف دعائي داني كنني غولبمو إن شاء الله تعالى دعائي أجائب هاجة شورا إجولة كنا في اللي شيخ كنا في اللي إجولة بكا أداتي رفني جة شورا أفان غرا غراتين أستكرا أجرنو في اللي جة شورا أكيسان دعائي قد أنو بربادا أمة مسلمة هندف عالم الدنيا رتاير أجي فتاجرو دعائي إيراد برتي فكا قد أنو بربادا فليتفضل مشكورا ومأجورا هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة جتون جيناغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميدر درسو غيانكو يمتوكو أمني أرى ستة والجنة إيجا مكا ربيتنا ستة والجنة لا إله إلا الله ولتلو به أكسما تيا قرآن ربي جلت ولتك بمني أكسما إجول كينيا عملتن تيبي أستر فني نو أرجمو داف غيا أراكنا غيا بركة قبض غيا قرتني دا غنما أما ساعتي كنا قرآن ربي دا ملائكة ربي سنتي مرسجرو نما بيتامتي وحفتهم الملائكة كسجر ميغو يتيكنا جزيتكو الحمد لله رب العالمين جرا الحمد لله رب العالمين أومتن جدو أتودو هايتن سينين النبي كنا نانون قوما من دركون إيغر تيدا تكا قدادان أتوغو ياتكو أفنجرين درسا كقريات به أسبول الله لمسدين أفرشانين فوتني قلودان إربات قياتك أتون دردبين أتو قياتك درسان اسم برتي أقبون بولين أتو قياتك نمني مساهن نواتين أتو قياتك هنفتين قرآن ندى وقا دقدمي سادي أول من دقدمي أفرشاني كيسا جيجرو أسيتك أراما أسجه inni kan wallagatti galee quraana qaraasisu kaakkashee yaase kaakkashee juneedi wallaggaan taanii ilmi qaraasaa jiran ammas immoo kaakkashee yaasin tana boo limmurraa jechuudha taa'ee quraana rabbii qaraasisutti jira ammas asirraa kan deeme kaakkashee saabir shee naasir limmu quraana barsiisutti jira ammas itti dabalee shi'asan aggaaroo irratti jechuudha ammas taa'ee quraana qaraasisutti jira الله أكبر الله أكبر كرتين عن سودان كاكشي زاكر إدريس إمام مسجد بلال مقالا قدت جمع كيسة تشورا أسمرتي حفصير مكيسة دي بولين قالونين ورشي أستيك أراني جتشورا هدون نما تكمو كاكيسة سودي كيسة تس جامعة كيسة غلي قسيمي تشورا مدرسة قد غلي برتا رجيرا itti dabalee ammas immoo biyya Awurooppaa keessa dawwalee qiraatiin kun akkamitti jira achiin bahe achan ture jira ijoollee dhalataa aggaarooti kanumaa wajjin haadholee keenya utuu guyyaa tokko dhiifatin darasaa kana qallabdanii asiin nu geessan alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin asiin yeroo nuti asitti qaraan anis asumattan qaray akkuma kana darasaa gaafa duraa keessaa tokko jechuudha ijoolleen nuti wajjin baranne inni kaan arsiitti galee inni kaan gartayyaa qaasimin jedhanii hedduun isaanii kan amiltantii biqeettillee aalimummaadhaan agartee fatwaa godhaaru jira kanumaa waliin darasaan gurguddaan Bukhaarii bakka biraatti fixanii Muslimiin fixanii Abii Daawudiin fixanii ka'anii
quraanni qajeelu malee bukaariin ta'u beektanii gaa akkas bar yoo quraanni yoo bukaariinis nama jalaa bukaa yoo quraanni bira hin jirre akkasii bar suma dhugumaati. Kanaafuu lifaatii guddaa itti leffaanii namumti taa'ee qaraa'essuudhaaf ka'u ka akka Abii Daawudiin qara'ee fixee sunana sittaa garteedhaa waliin ga'e as dhufee quraana kana sirreeffatee jechuudha. Biyya keessatti harkisiin gaafa biddeena nyaachiftanu lafatti hin banne deebitee ilmi rabbii diriirsuutti jirti. Isa kanaaf hunda keessanuu galateeffachuu barbaanna. Galata keessan jannatul firdawsii rabbi isin haa kafalu. Kana qofaa miti nama isin biraa immoo akhiraa deeme danuu nama danuuti yeroo cincii yeroo jabaa Sheekh Muktaariin bira dhaabbachuudhaan yeroo dheeraa ka akka abbaa naannoo hadda biyya akhiraa deeman Sheekh Muktaariin fiidaa yoo fedheera jedhan sa'aatii 24 bira jiraatu. Ammas gannoota keessa kan diinan islaam kanaa fiidaa yoo fedhite danuudha kana akhiraa deemte. Kagartaniidha salaatul janaaza qaqqabachuu dhabne yeroon sun cinqii qabaachuu wajjin asii miti akkaataan yeroo sanaa cinqiidha. Hoogganaan yeroo sanaas akka hamaadha. Tabba gartaniidha gurraacha kana olis Sheekh Muktaarii wajjin dhannee dhokanneerra achitti qaraaneerra akkaataan akka tokko jajjabaannaan jechuudha. Obboleesso hundi keenya guyyaa irraa lubbuma jiraattee hadha nu geesse malee jechuudha. Hedduun namaa kan akhiraa deeme jira. Kanaafuu obboleessi keenya Najiib Hajii asii innis dhalataa biyya kanaa ta'u waliin dhalatuma asii ta'u wajjiniin gaafa sana ijoollee xiqqaadha. Har'a immoo nama qaacimmataa ta'e nama addunyaa kaddamu ta'e Hamilton TV keessanuu waluu isaatiif mee gisee tokko takbiiraadhaan naa mirkaneessaa isiniin jechuun barbaada. Itti dabalaame maaliif jennaan amma yeroo inni deddeemu keessatti waan inni markaza hamma kanaa keessaa ba'e ifaan se'u namni. Isumaa uun jedhaa bar innumtinuu markaza quraanaa bakka ajaa'ibaa kanaa ba'e innumti jechuudha. Abbaanin agarre abbaanin beene habeeku ganaayyuu itti dabalee jechuudha. Kanan barbaada. Isa kanaa waliin karoorri keenya ammas fuulduratti ilmii kana itti fufuudha. Ummanni bakka bakkaa nu daawwatu. Ummanni bakka bakkaa nu dhaggeeffatu. Dhaggeeffatanii gaatanii afaan sidaamaatiin akka quraanni rabbii qara'ame afaan sidaamaatiin hiikamee ka'e ammas utuu Soomaleen dhufee isin qaraasifne jechuudha. Utuu Affaar dhufee isin qaraasifne jechuudha. Utuu Tigraayidhaa ol dhufee isin qaraasifne jechuudha. Utuu Amaaraarraa dhufee isin qaraasifne jechuudha. Kan teenya wal caaluun walii gartee wal cunqursuun hin jiru. Wamti tokko nu gade qawlu laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimu akhul Muslim. Obboleessi Islaamaa obboleessa mee bakkatti rabbi ijoollee keenya rabbi nu haa milkeessu. Rabbi nu haa milkeessu. Aboo dukkana keessaa quraanni kun nu baase dukkanatti rabbi nu deebisin. Yaa namni akka caarraa guyyaa irraa quraanni rabbi sammuu kee keessa hin jirre. Yaa namni naannoo biraatiis haa ta'u quraanni rabbiidhaa takkaa si keessa hin jirre. Yaa namni suuratul faatiyaan si keessa hin jirre. Yoo guyyaa irraatiin boodatti hin dammaqin siluma rabbi du'aa si kallaqe jechuudha. Akkana bar kanaafuu jennaan bakka kanatti haasaa dheeraan qabu mee kottaa bismillaahi haadholeen keenya baay'ee sin jaallanna akhiraa duniyaa rabbi sin haa jaallatu. Rabbi sin haa jaallatu. Waan Sumayyaan hojjetanii deeman giftii Khadiijaan hojjetanii deeman waan Aayishaan hojjetanii deeman kottaa bismillaahi irra jirtanii irratti khaatimaa keessa rabbi haa tolchu. يا ربي آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمس قوم كيسن بناتي درسا قنا رفوفس كسيج أزير رفوفس أني كيسن نوبنا تزغاجو اتقوباتي درسات سبتشوراف إرتك أروراف كراسي سودان إن شاء الله ربنا نما والبرادابتو ربنا هاتاسو إيش مختارين عمري ثاني مركب اللسافي عندك زي والفودافي الرأس التوال قوم كنيا سببا شيء مختاري
bakki sheekni keessa akiraa deeme onee hafe bakki hedduun quba qabna nuti oromiyaa kana keessa yeroo deemnu bakki sheekni keessa akiraa deeme sheekni bakka bu'ellee akka sheeka duraa ta'uu hin dandeenye beeka ajaa'iba rabbiiti sheeka keenya kana umrii isaanii rabbi haa dheeressu sheeka keenya umrii isaanii rabbi haa dheeressu qiraatiin kun itti fufaa nagarsiisme itti fufu ijoolleen keenya haa qaraatu doofummaan barbaannu wallaalummaa keessaa abaanu quraanaan waamamuu jaallanna ahlul quraaniin ta'uu barbaanna ahlul hadiisiin ta'uu barbaanna tokko rabbi nu haa taasisu utuu asiin kahin obboleessa keenya hajake rabbi nu babaasu obboleessa keenya miltantii biinuu fidanii dhufan hajaa isaanii rabbi haa baasu aamin gaafa rabbiin bira dhanne gartaniidha ma'a nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa'i wasaalihiina rabbi nu haa taasisu namni kana keessa utuma rakkattuu darasaa teessifte namni kana keessa maaddiin kee qaqallatte harka bal'ifadhume haaliqatti kottu bismillaahi maqaa rabbiitii walii kadhanna kottu bismillah biyya kana biyya riskii rabbi nu taasisu aamin biyya kana biyya guddina rabbi nu taasisu aamin biyya kana biyya tokkummaa rabbi nu taasisu aamin aamin jenne aamin rabbi nu haa jedhu utuu ol deemu hin jiruu gad deemu rabbina jaanu haa baasu utuu nyaachuun jiru agabuu oolu agabuu bulu rabbina jaanu haa baasu aamin yaa rabbi aamin aamin yaa rabbi aamin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.